tokkoffaa Gaaffiif maafi intalli dhufaa jirtu sun illee waan nama sodaachisuudha. Buufata saamaleetti yaariin dhaabbatu. Buufata saamaleetti yaariin dhaabbatu. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota Free Show 24 akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha jirtu jajjabaattu isin jecha har'as sagantaa biraa viidiyoo biraatiin namoota biraatiin keessummaa biraatiin isiniif deebi'een jira. Mee chaanaalaa kana haala kamiin ilaaltu subscribe like share gochuu hin dagatina isiniin jedha. Namoonni haaraa taatan keessaayyuu chaanaalaa kana akka subscribe gootanu kabajaan isin gaafadha. Har'a nama isin social media irratti jaallattanu, nama isin kabajjanu, nama isin ulfeeffattanu, gaaffiilee babbareedoo, gaaffiilee bohaarsoo ergee fi akkasumas deebii bohaarsoo ta'an naaf deebisee jira. Eenyu yoo jettan walaleessaadha. Editor walaleessaa namoota adda addaa gargaaruun kan beekamu qaxalee gurbaa dargaggeessa ol guddatu nama bareeda biyya Jarman irraa jechuudha. Nama yeroo ammaa kana achi jiraatudha. Eenyu yoo jettan Shagaa baadiyyaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Turtii keessan wajjin tura. Deebiin deebisee wantoonni guutuusaa hundumaa achirratti hordofaa isiniin jedha. Chaanaal kan subscribe gochuu hin dagatinaa. Gara viidiyootan isin dabarsaa. Shagaa Shama harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota Free Show 24 kan iddoo garagaraa teessanii sagantaa kana hordofaa jirtan hundumti keessanuu nagaan koo kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtanitti isin qaqqabu isiniin jedha. Egaa ani waloo Shagaa baadiyaan jedhama. Har'a Free Show 24 irratti keessummaa tahee gad dhiyaadhee sababni isaas namoonni murtaa'e kallattii Free Show 24tiin gaaffii hamma murtaa'e nagaafattanii akkasumas Free Showleen itti daddabalee gaaffiilee murtaa'e naaf dhiyeessinaaniin gaaffii sana deebisuudhaaf dirqama natti ta'ee sanaafan keessummaa tahee har'a YouTube chaanaalii Free Show 24 irratti gad dhiyaadhe. Gaaffileen maal fa'a akka ta'e wajjumaan ilaallaa hamma dhumaatti nu faana turaa isiniin jedha. Gaaffiin inni tokkoffaan ati Shaggaan maqaan kee eenyu? Eessatti dhalatte? Eessatti guddatte? Eessatti barattee? Amma immoo eessa jiraatta? Jettee kan na gaafate yookaan immoo kan na gaafatteefi. Ani maqaan koo inni dhaloota kan maatiin koo naaf moggaase maqaan amantaa Huzeefaa Seifuddin Ismaa'ilaan jedhanii. Shagaa baadiyyaa immoo maqaa akka niikneemitti natti mogga'ee miidiyaa garagaraa irratti kan ittiin fayyadamaa ture. Hojiilee garagaraa irrattis ammoo Shagaa baadiyyaa kanaan kan beekamedha. Maqaan koo inni dhugaa kan maatiin koo naaf baase maqaan amantaa Huzeefaa Seifuddin Ismaa'ilaan jedhanii. Iddoon dhaloota koo Oromiyaa bal'oo biyya dammaa, biyya aannanii, biyya loowwanii, godina Baalee aanaa Gaasaraa ganda Abbuu Guurii jedhamuttiin kan dhaladhe. Barnoonni koo kutaa 1 fi 2 mana barnoota Hoomaa Amiinkoo ganda Hoomaa Amiinkoo jedhamuttiin baradhe. Sana booda kutaa 3 hamma 5 kan ta'u magaalaa Gaasaraa mana barnoota Waxee Ciimoo jedhuttiin kan baradhe. Sana booda turtii yeroo muraasaa biyya Keeniyaa Naayiroobii turee deebi'een magaalaa Roobee mana barnoota Madda Walaabuu kan jedhamutti elementarii koo hundumaa achumattan fixee haayiskuulii koos mana barnoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina magaalaa Roobeetti xumureen haaluma jiruuf jireenyaa kanaan gara biyya Itaalii dhufe. Biyya Itaalii magaalaa Room keessa turtii waggaa 3 ergan jiraadhe booda biyya Itaaliittis akkasuma barnoota barachaan ture. Turtii waggaa 3 booda gara biyya Jarmanii haaluma jiruuf jireenyaa kanaan dhufee biyya Jarmanii. Biyya Jarman keessa amma waggaa 6 kootiifan deema. Waggoota 5 dabran sana ammoo barnoota irran ture. Amma ammoo kan jiraadhu biyya Jarmanii magaalaa Nunenburg jedhamtu keessan jiraadha. Gaaffii lammaffaa kan na gaafate yookaan na gaafatteef Shagaa ati Shaggaadha sirraa qabameen jira jaalalli jaamaadha
na ficcisiisuu qabda. Yoo na diddee summiin dhuga. Utuu takka akkasiin jette deebiin kan kee maali? Sanuu otoo jaartii qabaatte. Gaaffii nama kolfisiisuudha. Egaa rabbi gaaffii akkanaa natti illee hin qabini. Utuu gaaffii akkanaa gaafatama ta'e tokkoffaa namni otoo walitti hin dabalamin otoo waliin hin jiraatin jireenya ofiitiif gatii hin laanne waliin jiraattee immoo nama akkamii akka ta'u tilmaamuun nama hin dhibu. Kanaaf namtala akkas jettee na gaafatte sanaaf deebiin koo gabaabumatti galatoomii gaaffii akkanaatiif deebii hin qabu jedheen bira dabra. Gaaffii sadaffaa kan na gaafate yookaan na gaafatteef ati walaleessaa Oromoon qabdu top 10 keessa jirta. Sin dinqisiifadha sittan boona. Mee karaa walalootiin jaalala akkanaaf ibsituun barbaada. Utuu intalli gabaabduun fungeen tan bifa hin qabne tan faarsuun illee namatti hin tolle tokko si ajajje maal jettee faarsitaani? Gaaffii akkanaa irratti deebiin allaachuu danda'u jaalalaa fi qabeenya bareeduma walitti fiduun sirrii miti. Maaliif jaalalli waan biraati, qabeenyaa fi simboon bareedinni waan biraati. Dhuguma onnee kan koo keessatti nama sana jaaladha, intala sana jaaladha, gabaabduu fungee sana jaaladha yoo ka ta'u taate walaloodhaan akkatti ani ishee sana faarsu jaalala koo ibsu maalan jedhaani sadoodhaan tilmaamee qabeenyaan madaalee gammachuu dhabuu mannaa bifaaf simboo ilaalee qabeenyi inni dhugaa jaalala onneeti kootu fungittii too sumanaa wayyaati jedheeni waamadha jechaadha. Gaaffii afuraffaa nuqaltee dirraaf gogaa qaama keenya quncistee alaaf keessa keenya waan biraa fakkeessite barri kee bara hamaadha bara seenaa jibbamaa teenyee kaanee yaadanna kallattii dandeessuun itti guutii walaloo kanaa jettee kan na gaafatte. I think gaaffiin kuni firii shoo marraa dhufe natti fakkaata. Itti guuti kallattii dandeettuun jedhee kan na gaafatee fi akkana jedheen itti guuta. Nuqaltee dirraaf gogaa qaama keenya quncistee alaaf keessa keenya waan biraa fakkeessite barri kee bara hamaadha bara seenaa jibbamaa teenyee kaanii yaadanna oolmaa kan kee hamaa jalaa hamma gubbaatti bara mataan kaaskii lamuu hin deebi'ini barri afaan maaskii jedheen itti guuta. Maaliifii keessattuu barri 2020 kuni bara dhibee balaafamaa koronaadhaanii lubbuun namoota baay'ee addunyaa kanarraa godaananidha. Akkasumas namoonni baay'een private mattuu rakkinaa fi garadoo baay'ee kan simanidha. Kanaaf waa'ee walaloo ati na gaafatte eenyu akka ta'e na gaafate hin beeku. Walaloo sana kanaan itti sii guuta. Lamuu hin deebi'ini barri afaan maaskii baay'ee nama miidheera waan ta'eef. Gaaffii shanaffaa Shaggaan Oromiyaa ni jaallata. Garuu Oromiyaa keessaa Finfinneef Adaamaadhaan ala utuu eessa jiraatee gammachiisaan laata jettee kan na gaafatteef dhugaa dubbachuudhaaf ani Oromiyaa hundumaa nan jaalladha. Utuu danda'ame kutaalee Oromiyaa hunduma keessattuu magaalotaa fi ganduma hunduma keessa jiraachuu nan barbaada. Garuu gatii nama tokko ta'eef iddoodhuma tokko jiraachuun narratti dirqama. Tokkoffaa dhugaa dubbachuuf Finfinnee keessa jiraachuu hin barbaadu. Akka dhuunfaa kootitti Adaamaas jiraachuu hin barbaadu. Iddoon natti toltu otoon gara Oromiyaa deebi'ee otoon achi jiraadhe jedheen ani yaadu magaala Bishooftuu otoon jiraadhe natti tola. Tokkoffaa haalli teessuma ishees namatti tola, haalli qilleensaas akkasumas magaalaa guddittis achi siiquudhaafis kaluudha. Waa hundumaan ani by the way Bishooftuun baay'ee natti tolti. Bishooftuun lafa seenaati, iddoo waggaatti Oromoon itti wal ga'ee aadaa fi duudhaa isaatiin irreeffatudha. Kutaa hundumaa Oromoon wal ga'ee jechaadha. Bishooftuu otoon jiraadhee natti tolaa jedheen si deebisa gaaffii kana. Gaaffii inni jaaffaan Shaggaa waan ati na goote guyyaa tokko baheen viidiyoo dubbadhee laayivii irraan hawaasa kanatti himadha. Ati na miiteetta hin haftu akkanatti otoo intalli takka siin jette deebiin kee maal ta'a?
jettee kan nagaafatte yookaan nagaafattee fi ofirratti beekuu kan ta'u taate nama sana miidhee ofirratti beekuu kan ta'u taate utuu hawaasni kun hin dhaga'ini ofumaan badii koo fudheeni badii koo sana ammoo kiisaan ifamas ta'ee waan silaa walii galtee negosheet goone jechaadha. Utuu badii koo ofirratti hin beekin lafumaa ka'ee namni tokko akkas naan jedhe like share sii godhuu jedhaaniyyuu support godhaani. Gaaffii inni torbaffaa. Abiy Ahmed akkanumatti nu bulchuu itti fufuu wayyamu TPLF duraanii warri amma miliyoona 10 qabatanii badan sun nu haa bulchuu filattaa jedhee yookaan jettee kan nagaafattee fi ilaa ani buqqeedhuma dhaabuudhaaf buqqee bakkaa hin kaasu gaaffiin akkanaas buqqeedhuma dhaabuudhaaf buqqee bakkaa kaasuu ta'a waan ta'eef otoo deebii hin laatiin bira dabraa galatoo. Gaaffii 8ffaa kan nagaafattee fi Shaggaa akkam jirta ati eessumatti badde amma garaana qabachiifteen ulfeessitee baduu keeti jettee iyyitee boohaa otoo intalli tokko biyya Ingilaandi irraa siif bilbilte boru gara kee dhufaara jettee callistee ulfa kana qabattee dhufte maal goota a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim. Gaaffiin akkanaa baay'ee ulfaata. Waan akkasii sana godheera yoo ta'u taate eciitu maaliif kan baattee jirtu kana inni qabsiise sun illee ilma kan kooti gudeeda koorraa ba'e waan ta'eef daddafeetumaan simadha kallattii amantaadhaa fi duudhaa aadaa Oromoo safuu eegeetumaan dafee jaarsa eeggadheetumaan otoo wanni sun hin mudatin godha. Tokkoffaa gaafimaa fi intalli dhufaa jirtu sun illee waan nama sodaachisuudha. Lachittu waan sana godheera yoo ka ta'u taate ofirratti beeka yoo kan ta'u taate kan isheen baattee dhufaa jirtu sunis gudeeda koo ilma kan kooti waan ta'eef balaaleffadhee hin gatu. Utuu ani hin beekne immoo calliseetuma lafaa kaatee yoo ka dhuftu taate deebiin isaa nama hin ulfaata abbaatti barbaaddattu accepting godhu yookaan ammoo bilbiluma sanaa jalaa hin kaasu yookaan ammoo gama qaamni seeraa ilaallatutti nama akkanaa kana beeksisaa. Lachitu namoonni otoo waan akkasii sana gootanii callistanii nama qabachiistan sun yaadadha. By the way gaaffiin akkanaa baay'ee gaaffii fokkisaadha. Maa inni gaaffii akkanaa kana gaafattan. Gaaffii 9ffaa kan nagaafate yookaan nagaafattee fi Shaggaan maatii isaatii ilma meeqaffaadha kan jettanii yeroo baay'ee ilmi hangafaa kun dhedheeraadha. Ani maatii bal'aa keessaan dhufee obboleeyyan maximum gara nama 15 olii keessaan ba'e. Kana keessaa immoo ani ilma hangafaati abbaa kootii fi harmee kootiif ani ilma hangafaati. Maatii bal'aa keessaan dhufee ani ilma hangafaati jechuun barbaada. Galatoome. Gaaffii 10ffaa. Jaalallee qabaa laata Shaggaan jettee tokko as na biraa nagaafachaa jirti. Gurbaa jaalallee qabdaa jettee kan nagaafattee fi gaaffiin kun ulfaataadha. Maaliif yoo jettanii ani abbaan koo nama sheekaatii. Miidiyaa irratti ba'ee har'an tana jaalallee qaba yoo jedhesi abbaan koo bor jaarsa walitti waamina waakkachuu danda'a. Hin qabus yoo jedhe isheedhuma qabu santu kan biraa laallata waan ta'eef gaaffiin kun dirna haa dabru. Gaaffii akkanaa kana ammoo keessaan nagaafadhaa jechuu barbaada. Ulfaadhaa. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota Free Show 24 kan iddoo garaagaraa teessanii sagantaa kana hordoftan hamma dhumaatti galatoomaa ulfaadhaa. Chaayinaalii kana ammoo jajjabeessaa. Chaayinaalii akkanaa piraayiveetiidhaan gaaffii namoota garaagaraa gaafatee dhiyeessu kana jajjabeessuun bareeda waan akkanaallee qabaachuun nu fayyada waan ta'eef akkasumas Free Show 24 galatoomaa ulfaadhaa keessummaa gootanii chaayinaalii keessan irratti na dhiyeessuun keessanii gammachuu guddaatu natti dhagahama. Turtii gaarii.